السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرون تطاف جالتون تدور دفتوتا ملكاينا أرانتنا كنو بريسخين يا خبر جماعة أسيك كبنيتي يساوجين أفغافي تكتك جيسو ديمنا نما خنا جا وجمع لماني بكما قرتا كان منشدة قرتا كان لايف كوج جانيني سنيف ميوان توتا مقاسة مقادة هيرمو سنو أدنو تتي ميدالوتا ملكا جتتي فلتي مال جتشودا مقاسني مقا خنا رايو غاني مال جنت ابسنامي duraan dursa dhufuu keessaniifis hedduu galatoomaadha. Sagantaa kanarratti naafirtanii wajjin haasoo godhuu keenyaaf hedduun gammada waan ta'eef jecha dhaloota milkaa jechuun akkuma maqaa isaatti dhaloota garaa haadhaati wanta akka milkaa'ee yookiin immoo garaa haadhaati waa fidatee addunyaarra dhufe osoo hin tahin ka ammaan tana humaa takkallee harkaan qabne garuu karabbiin sammuu kanneef fuuldura of milkeessu jechuudha. Kana jechuun maali? Namni hundinuu silaa akkuma horitti sammuu malee kadhalatu taate hin yaadu waan milkaa'ina jaan hin barbaadu ture. Garuu milkaa'inni kan dhufe ilma namaa qofaaf. Kana gaffageessee beekuu qaba namni hundinuu. Milkaa'ina gaafa jennu uffata irraa kaasee milkiidha. Namni ilmi namaa qaama qullaa dhalatee uffata erga dhalatee booda argachuun milkii erga addunyaarra dhufe argatu keessaa takka. San booda haaluma guddachaa deemuun haaluma wanni hundi jijjiiramaa deemuun haaluma wanni hundi jijjiiramaa deemuun milkaa'inni gaafa warrarraa achi bahee jireenya isaa danda'u yookiin immoo hirkattummaarraa bahu irratti ga'u gaafa sanarraa kaasee maal ta'a hara milkaa'ina isaa dhufaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati akkaataa itti ibsite kanatti namni hedduun hin hubanne mee fakkeenyaaf namoonni gariin ati carraa qabdaa ati bar durmaanuu carraa qabdaa rabbiitu si milkeesse ani immoo carraan qabu waaqni maaliif akkana na godhe waan jedhamu yeroo hedduu namoonni carraa osoo hin harkatiin hafan yeroo isaan itti uumaa isaanii hamatan yookiin qeeqan agarra hawaasa keessa gabbuune garuu dhaloota milkaa hoggaatu ati jettutti kan tattaaffiidhaan argamu jettee ibsuu jirta mee kanarraa akkamitti ilaalta dubbitan? Dhugaadha har'aan tana ilmi namaa hundinuu akkuma milkaa'inaa wajjin hin dhalanne garuu erga lafarra irra dhufe boodatti milkaa'inaan jiraatutti duraan dursee carraa hin qabu yookiin immoo waan silaa maal jaaniin ammaarraruu jaan takka heddummeessan san keessatti kuni waan qaama keenyaatiin ala ta'e kan nuti irratti feenuudha malee ilmi namaa hundinuu carra qabeessa yookiin immoo carra qabeessa ta'uuf waan akka abbaa carraa lootarii waan jedhamu sanii miti. Carra qabeessa ilmi namaa hundinuu carraa qabu sanitti yoo fayyadamu taate carraan isaa kan namti carraan guyyaan tokko guyyaan isniinaa dhufee guyyaan salaasaa sii dabalamuudha guyyaan salaasaa dhufee guyyaa arbaa sii dabalamuudha arbaan dhuftee khamisni sii dabalamu carraa jireenya kanaaf rabbiin sii kanne carraa guyyaa itti jijjiiramuudhaaf rabbiin guyyaa lammadaa carraa sii kannu keessa tokko carraa sii dhufu keessatti guyyaan sii lakkaa'e malee jiini tokko sii kannamuun carraadha waggaa lama sii kannamuun carraadha waggaa 12 sii kannamuun carraadha umrii guutuu sii kannamuun addunyaa irratti carraadha. Carraa tana keessatti immoo ilmi namaa hundinuu dalagee ifiin jijjiiruu jira. Ati immoo warra keenyaan ni jijjiira takka sababa nama birarratti tuuluudhaaf takka immoo qaama keetiin ala waan ta'e hunda homachuudhaaf carraa sii dhufe arrallee carraa san gubdee borus carraa sii dhufe carraa san gubdee guyyaa sii kan nama hunda carraa isaa gubdee irkattummaadhaan nama biratti irkattee namni sun akkasii jijjiiruu kan barbaaddu taate wanta akkallee faayidaan qabdu. Kanaafuu carraa wanni jedhamu hundinuu si harka jirti malee nama harka irra hin jirtu. Carraa keetis siitu carratti jijjiiruu danda'a malee ifii jala raftee ifii carraa sii dhufe kaalchuudhaan dhootee ofirraa dabarsitee booda immoo carraa na dabre gaafa jette ati carra qabeessaa miti an jechuu osoo hin ta'in anaatu carraa keetti fayyadamu jettee if duuba deebitee sirreessuun dirqama natti fakkaata. Bareedaadha kana hoggaasutu waan takka na yaadachiiste waan arraan tana godhuu dandeessu borutti yoo ka dabarsitu taate arra maal godhu jirtaa of gaafadhu waan jettu takka hedduu takka sammuu keessatti na deemaa turte wanni kun mee maali hoggaa adda baastee uummata keenyaaf yeroo hedduu biriif gootee ibsitu maal akkamii amma asirratti maaltu jira seete akkuma nama tokkottu rabbiin gaafa duniyaa tana uumu
duniyaan tun akka itti deemtus wajjin uume. Hogguu wajjin uumu keessatti fakkeenyaaf salaata asrii arraan tana salaatuu dandeessu. Boruuf dabarfadhu wanni jaamu hin jiru. Maaliif jennaan salaanni asrii arruma salaatama. Akka shari'aattis yoo ta'e. Salaanni gizee gahee salaanni jettee Oromoon teenya dur. Maaliif jennaan sa'aan isii geenyaan waan san godhuun dirqama. Waan silaa salaata asrii arra salaatuu hin dandeenye san boruuf hin dabarsi jennaan ati silaa dadhabinuma kee har'a kanaa arrumaa mo'achuu dadhabdee jirta bakka wanni takka illee wanni siif hin jiru. Kun immoo maalii wali si buusa takkaffarratti dirqama rabbiin arra sikkannee arra bahuu dhabuu keeti akka duratti. Salaatas haa ta'u hojii qabdus haa ta'u jireenyuma kee keessatti waan arra godhuu dandeessu keessattuu yeroon isaa gizee geesse asuma tarkaanfattu asuma deemtu amma ciree sa'aat akka nyaachuu qabdu yookiin immoo sa'a 12 yookiin immoo sa'a 2 nyaachuu qabdu sa'a 12tti galgala irraa nyaadhaa akka jettu taate yeroo isaatii miti. Waan amma godhuu dandeessuun ammatti godhuun hoggoo hundaa'u jireenya sii salphisa. Maaliif yoo jettu taate amma nyaachuuf hin deema, amma rafuuf hin deema, amma hojii akkanaatiif hin deema, amma salaatuuf hin deema jettee yeroo tana wanni addu qoqqooddee amma jettuuf jechuudha. Waan amma godhuu dandeessu san ammarra jettee amta. Ammi wanni jaamtu immoo yeroon qabdu waan ta'eef jecha. Immoo waan amma godhuu dandeessu san yoo boruuf qaaxaratu taate atummaanuu amma maal akka godhu jirtu yoo gaafatte deebisaa ifiif dhabuun mala. Waan ajaa'ibaati. Deebisaa tanaaf immoo waan amma dalaguu dandeessu ammuma dalagu. Yeroo isaa osoo hin dabarsin. Yeroo tanarraa wanni ati hattu hin jirtu. Ammaan tana waan ajaa'ibaa taasifte waan bareedaa irraa hubatan jedhi yaada. Mee karaa biratti hoggaa dabarru gaafa addunyaa tana dhufte filannooteetii addunyaan tun akka filannooteetittis keessummeessitii jettanii yeroo isin motiveet nama gootanii ni agarra. Filannoo yoo ta'e gaama anis miliyooneera ta'uu numaan fadhaa fooqilee babbareedduun ifee jaaruus numaan fadhaa jechuun bikka guddaa malee namni fedhu hin jiru. Filannoo yoo ta'e amma fakkeenyaaf warri kararra miskiinaanii kararra ciisan humna guutuu qaban sunis maaltu akkam silaa taatee fedhoo jedhaniin miliyooneera ta'uu fadhaa abbaa makiinaan ta'uu fadhaa namni hin jedhan. Garuu fedhiiteeti filannoo keetii jettanii hoggaa haasoftan hin dhagaa. Kuyyuu akkamitti nama hubachiisan deema. Kuni dhugaadha. Jireenyi filannoodha. Wantummaan jireenya jaamu addunyaa irratti filannoodha. Rabbiin gaafa dubra yookiin dhiira godhee si uumu keessatti filannoo keetiin ala. Bifti ati qabdu guututti filannoo keetiin ala. Maaliif jennaan bifan qabu tanan jijjiiree yoo jettu taate waan ati jennaan ilma namaa kana Rabbiin waa hundarra tolchee uume. Akka sooshaal miidiyaa ammatti waan guyyaarraa abdeet ta'aa deemu miti. Ilmi namaa abdeet ka ta'uu danda'u sammuu isaa qofa. Maaliif jennaan sammuun isaa karaa dur yaadduun karaa negatiiva waa humaan qabne kan jettee yaaddu taate humaan qabdu. Garuu qabaachuun qabu yoo jettu taate qabaachuun qabarratti argamti. Kanaafuu ati dureessa taatee jiraachuudhaafis hiyyeessa taatee jiraachuudhaafis filannoo lama qabda. Maaliif jennaan dureessaaf saa 24 kenname siifis saa 24 kenname. Hiyyeessaafis saa 24 kenname siifis saa 24. Hiyyeessinis ni nyaata atis ni nyaata. Hiyyeessis ni tarkaanfata atis ni tarkaanfatta. Atis ni agarta hiyyeessis ni dhagaa. Hundinuu akka qaamatti wal qixa. Garuu wanni takka wanni irra wal caaluun maali yoo jettu taate waan amma hojjechuu dandeessu akka reefu gaafii kaafnesatti waan amma hojjechuu danda'u hundinuu dureessi if dura yaada. Waggaa irraa akkatti jiraachuun qabu yaada. Ati immoo teesseet rakkinuma amma sirra jiru qofa haasofta. Rakkina kana keessa akka itti baatullee osoo hin ta'in rabbillee maaliif rakkina harkiseettee isa ammaarraruutti illee deemta. Kanaafuu garaagarummaan sii fi dureessa jidduu jiru dureessi solvu godha waan arge takka. Rakkinni itti dhufe rakkina saniif harka kanneen jilbiifatee na gargaara achi naa qaba as naa qaba adeerri silaa na gargaare eessumni silaa na gargaare osoo hin jechuun akkamittiin rakkoo tana keessaa baajee yaada. Namni rakkoo keessaa akkamittiin baajannaan rabbiin mala siidee. Teessee immoo ooyi rakkinni kun dhufee jira jettee rakkinuma kana ganama galgala haasofte taate ati rakkina hojii saayiba taatee jirta rakkinni sirraa achi hin deemu. Kanaafuu dureessi hogguma hojjetu kasaaraan sodaatu akka itti waa cabsu beeka sambooda immoo yoo hofeellee akka itti beeka. Hiyyeessi hoo maali yoo hojjetu taate yaa rabbi tanuma nan dhabsiisin jaa du'aayin inni ofirra jabeessullee xiqqoo takka maaliif jennaan waan dureessummaan taate argee waan hin beekneef jecha waan silaa argachuu barbaadu san hin barbaadu lakki tanuma nan dhabsiisin jee. Tanuma keessaa hin dhabini akkana jaayee. Akkas jedhee ofirra murteessa. Kanaafuu hiyyeessi
waan hin qabne dhabuu fedhaa jaan ni beekta Aha. waan hin qabne Uuman qabnee yoo dhabuu fedha. hiyyeessi waan hin jaallatee. qabne maaliif dhabuu fedhe yoo kajettu taate duraanuu turjaarummaan qabu yookaan immoo hiyyummaa isaa malee Ayyee. sooressummaan qabu duraanuu hin qabu tanumaa akka dhabuu fedhu jedhe Uuman qabne. hin Waan fedhe ajaa'ibaati. hiyyeessi waan hin qabne waan duraanuu hin qabne akka hin dhabne fedha maaliif jennaan duraanuu dureessummaan qabu hiyyummaa isaa akka dhabuu fedhu garuu tana. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Qophiin kabajamoo obbo Walii wajjin goone hedduu nama bashannansiisaa waa hedduus akka irraa baratan abdii qabna. Gamanumaan qophiilee deddeebituu keessatti yaadaa fi bilchina inni qabu fuunee isin biraan gaafii kana fakkaattuun isinii dhufuu dandeenya. Karaa biraatiin ammas qophii mataa isaatiif danda'ee waa'ee jireenya keessanii qulfii isin laaffistuu qabateetis dhufuuf deema. Gamanumaan chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isin jenna. Galatoomaadha. Gamanumaan osoo qophii tan dhumatiin qofarratti dhaamsa hordoftoota keenyaaf inni qabu isa dabarsinee jechumaan hanga walitti deemnutti hangama kiyyaan salaamataa isin dhaammadde mee waan itti dhaammattu yookiin jecha gabaabaa tokkoon waan adda baatuun. Keessattuu yeroo ammaan tanaa keessatti dargaggoonni humna oomishaa gurguddaa qaban nuti akka namatti namummaa guutuu dhabneet akka jireenyatti jireenya guutuu dhabnee akka jaalalattis jaalala guutuu dhabnee akka silaa jireenyi barbaadu osoo hin ta'in akka jireenya hin barbaannetti jiraachaa jirra. Jireenya keenya kanuu jijjiiruu danda'u rabbii tokkichaaf nu qofa. Kanaafuu jireenya ofii jijjiiruu dandeessu. Kadwaa itti godhattee rabbiin kee akka sirraa jijjiiruuf karaa barachuu dandeessu irratti hirkattummaa dhiisiiti ganamaa galgala rabbii keetti boo'iti hojiin agarsiisi. Kana gizeen siin jedhu teessee rabbi kadhachuu qofa osoo hin ta'in waan rabbi kadhatte san galmaan ga'uuf immoo ati ganamaa galgala tattaafadhu. Maaliif jennaan sababa yoo ati bakkaan ga'uu baatte rabbiillee waan siin gargaareef jecha. Kanaafuu dhaamsi keenya kan inni dargaggootaaf qabu boqonnaan akkanatti biizii nu godhaa jiru kun guyyaa tokko jazaa nu kafalu ta'a. Boqonnaan biizii ta'urra hojii faayidaa hin qabne illee yoo taate hojii faayidaa hin qabne saniin biizii ta'uu ishee. Kanaafuu dhaamsi kiyya kadhumaa boqonnaa biizii sin goote tana jijjiiraa ni dandeessan jijjiiraa ni dandeessan.